Hello. Assalamu alaikum. Obboleeyyan ilmaan Oromoo akkam jirtan kan alaa kan keessa. Mee seenaa daba sheer godhaa. Seenaa sheer godhaa irram yaalii goona. Yoo ta'e ni dhoosnaa yoo ta'u baates inshaallah irraa buuna. Mee seenaa sheer. Kottaa sheer godhaa. Hin dhaga'ama mee. Ii dhaga'ama. Mee warri jirtan namni hangi jirtan kun dubbaddaa yoo dhaga'ame yoo hin dhaga'amnes kottaa mee. Hayyee akkuma beekamu ajandaa xiqqaa tokkoon qabadee dhufe. Yoo dhaga'ame dhaga'ama jaadha yoo hin dhaga'amne immoo hin dhaga'amu jaamee warri hin dhaga'amettan dhaga'ama. Yoo dhaga'ame in eegala. Akkuma beekamu Oromoon amma iddoo adda addaa du'aa jirti. Dhumaatii Oromoo baay'ee nama suukanneessuu fi nama onnee nama tuquutu adeemsisaa jira. Deemamaa jira irratti Oromoo irratti jechuudha. Dhumaatii tana Oromoon afaan tokko yaada takkaan dhumaatii tana addunyaas dhageessuu ta'ee ifiifis wal jalaadha dubbachuu irratti hanqinaa jira. Kanarraa hin dubbachuu fedhee kun hanqina walumaa galattu Oromoo keessa jirtu irraa hin dubbachuu fedhee. Fakkeenyaaf dhumaatii uummata keenya Walloo, Gumuz fi Wallagga keessatti waggaa 3 ol deemamaa jiru. Oromoon ajandaa godhattee wal jalaa darbitee ajandaa miidiyaa addunyaa godhuu hin dandeenye. Kun hanqina Oromooti. Hanqina Oromoo kana maali waan jiru kana irraa dubbachuun gaariidha na fakkaateetiin dhufe. Fakkeenyaaf jarri Habashaadhaa nama dhiyootan oduu kana hunnoo fuudhanii ajandaa addunyaa godhanii miidiyaa addunyaa hundaan agartee migaanii irratti hojjetanii isaan jechuun akka waan uummanni isaanii dhumeetti uummatuma keenya afarsaa jiranii waliin gaarii jiran addunyaa. Nuti hoo maaliif dadhabne uummata Walloo akkasitti bakka takkatti ajjeesan jiblaan maaliif ajandaa godhannee addunyatti beeksisuu dadhabne maaliif addunyatti beeksisuun barbaachisu kanuu gaariidha jennee haa gaafannume. Addunyatti dhageessisuu yookaan addunyatti agarsiisuu yookaan dhugaa qabdu addunyaa beeksisuun qabsuudhaaf gaariidha yookaan gufuu taate. Amma haalli mootummaatti deemaa jiru uummata keenya fixee waraana bilisummaa Oromoo shororkeessaa dhajee addunyaa irra fudhachuudhaaf itti deemamaa jira. Kana mirkaneessuudhaaf Habashaan ammoo wal jalaa darbitee addunyaa irratti wal jalaa darbitee miidiyaa addunyaatiin gahaa jirti. Miidiyaan addunyaa waggaa dubbatu waraana wabootu uummata nagaa fixaa jira teettu dubbachaa jirti. Hanqina nuti karaa miidiyaatiin qabnu guutumaa guututti laafaa ta'uu irraa kan ka'e banaan gurguddoon dhufaa jirti jechuudha. Waraana uummataaf qabsaa'u kan waan takka hin godhin maqballeessiin guddaan irratti deemaa jira. Akkasumaan uummanni keenya kadhumaa jiru immoo sagalee harkachaa hin jiru. Kun hanqina Oromoon keessa jirtu irraa. Oromoon karaa miidiyaatiin hanqina gurguddaa qabdi. Bakka maal jennee haa dubbannu hanqina kana sirreeffachuu qaban keessattuu hayyoonni wal komachuu fi wal qocoluu irratti yeroo isaanii kan fixaa jiran. Nutilleen komantii jala ceceenee wal arrabsuu fi wal qeequu irratti yeroo teenya fixaa jirru. Kun haa dhaabbachuu qaba. Oromoo wal jajjabeessuu qabdi. Miidiyaadhaan tokkomtee waa hojjettee bu'aa buusuu danda'uu qabdi. Fakkeenyaaf jarri ijaaramee guruppiidhaan yoo ati amma yaada isaanii fallaa ka dubbatu taate linkii ta'e fuudhaniituma guruppii san keessa geessanii sheer godhanii ogguma takka sirra cufsiisan. Feesbuuk haa ta'u, Yuutuub haa ta'u, Tiiktook haa ta'u, wanuma fedhee bakka waanuma namni silaa fayyadamu hunda. So hanqina
hanqina kana akkamitti sirreessinaa jedhanii irratti wal dubbachuun gaariidha jechuufiin dubbachuu dhufe hanqina kana sirreeffachuu qabna. Eenyu sirreeffata tokkummaadhaan wantoota Oromoo dhimma Oromoo ta'an irratti hojjechuun dirqama. Oromoo wal jajjabeessuu qabdi, miidiyaa walii ilaaluu qabdi, miidiyaa walii habarsuu qabdi. Hatta yuutuubaroota ijoollee jajjabduu meeqa bu'aa buustu silaa ta'arraan tan afaan Oromootii waa jettu. Namni dhaqee ilaaluuf hin jiru hanqina baay'ee qabna laafaa gurguddaa jechuudha. Ijoolluma artii Oromoo haa taatu dhimma Oromootiin wal qabatu ijoollee hojjettu irratti hanqina gurguddaa malee qalbii cabaatu irratti argamaa jechuudha. Kuni maali laafina keenyarraa khadiinaa jala deddeemnee qacola dhaggeeffannaa ilaallaa koomantii laayik goone yoo arrabsuu taate arrabsina. Keenya immoo yeroon kan nuuf maal godhuu qabna? Waanuma keenya waanuma Oromoo ta'e jala deemnee laaluu dhaggeeffachuu fi laayik godhuu sheer godhuu hordofuun dirqama nurratti. Yoo san goone akkasitti waan takka takka haamileen keessaa bahuun tokkummaadhaan afarsinee ajandaa irra aanee ajandaa addunyaa godhuu ni danda'ama. Ajandaa Oromoo jechuu barbaadeeti. Kan lammataa waan ammaan tana keessa jirru jechuun keessaa baanee akkamitti rakkoo Oromoo tana ajandaa addunyaa goonee Oromoo sagartamii yaada takkaan fakkeenyaaf ilaalcha karaa kanaan qabsoonaa saniin qabsoonaa hafee jira sun dhaabbatee dabree jira bira dabramee jira karaa danda'ameen haa qabsaa'amu galmi tokkummaa ta'etu irratti walii galamee jira waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo jalmaroonis dubbatee jira carraa harkametti fayyadamuudha malee wanti ati achiin bahee asiin ba'a asiin malee achiin bahuun hin jiru jaanii wal qocolaniif akka hin jirre dubbatee jira jala muree namni waan danda'u godhuu qaba hojjechuu qabaadha wanni danda'ame warri miidiyaa irra jiran ammoo tokkummaadhaan ajandaa Oromoo irratti hojjechuun dirqama na fakkaata hanqina gurguddaa karaa kanaan jiru irraa hin nadhagaamnaan maan dhufe waa lama yoo goone keessaanii baana takka namni keenya ijaaramee guruppii adda addaatiin agartami waan uummata keenyaa fi nama keenyaaf hin taane achi geessee bakka itti godhuu akka jarri nu godhuu kana godhuu ajandaa achitti fakkeenyaaf ajandaa saba keenya tokko maqaa xureessuu fi kan kana ka jarri oofu guruppii san keessatti guruppii adda addaa jaaree namayyuu bakka jirutti guruppii sanitti geessee linkuma geessee achi darbaa biloog akka godhan akka riipoortii godhan akka achi addunyaa irraa dhabamsiisan waan saba keenyaa hin taane. Kan lammataa nuti tokkummaadhaan waan keenya irratti yuutuubii haa ta'u feesbuuk haa ta'u miidiyaa adda addaa kan keenyuma haa laallu yoo keenya laalle sagalee kanneef wal qocoluu fi wal qeequun akkuma jirutti garuu haamilee wal buusuu fi wal arrabsuu fi wal wanni godhuu irratti wal xiqqeessuu irratti yeroo fixurra wanta bu'aa qabu irratti waloodhaan yoo kadachaa nu taate bu'aan dhufaa teettuun dubbadhaa. Talammadaa wanni ajaa'iba namatti uumu nama keenya kaduu jarri itti daldala hanqina nuti qabnu irraa hanqee jechuudha. Nama keenya kadhumaa jiru jarri akka waan nama isaaniitti ammata wallooti kan wallaggatti dhumaa jiru ummata wallooti kan jumlaadhaan walloo keessatti dhumaa jiru artistootaa fi fannoo mililik zamaa jaanii warri fixesan ummata keenya fixan. Mee ajandaa san akkamitti nuti ajandaa miidiyaa addunyaa godhuu dadhabne keessattuu Oromoon hayyoonni Oromoo aktivistoonni Oromoo jajjabaan gurmuudhaan ijaaramee waan kana ajandaa addunyaa godhuu dadhabuun hanqina gurguddaadha. Kana irratti Oromoon dammeetee gartee irratti hojjechuu danda'u qabdi. Teettuun dubbachuu fedhee kan lammataa miidiyaalee xixiqqaas haa ta'u gurguddaa keenya haa jajjabeessinu haa jala deemnee laayik sheer goonu haa laallu yoo xiqqaate keessa seennee laallee baanuufi nama hojjetuuf mooraaliidha. Sagaleen ammoo lakkuma baay'inaan laalamuun sagaleen ol kaatee agartee ajandaa addunyaa ta'uu dandeessi. Amma miidiyaalee nuti qabnu gurguddaa namni ilaallu namni keenya hin jiru kam laalla yoo jettan kabiraa dhaqee ilaala. As deebi'ee Oromoo arrabsa ajandaa feesbuuk godhatee karaa adda addaatiin fi waan xixiqqoo irratti yeroo fixa gandaan waan adda addaa kun dhaabbatee ajandaa waloo irratti hojjechuu qaba. Ajandaa dhumaatii rakkina uummanni keenya yeroo ammaan tanaa keessa jiru ajandaa addunyaa godhuu danda'u qabna Oromoon. Fakkeenyaaf haalli amma mootummaa itti deemaa jiru kaanii hojii araaraan mariidhaan fixa jechaa woboo immoo maqaa shororkeessaatiin addunyaa irratti shororkeessummaan beekame jechuun miidhaa lama qaba. Takka warri biyya alaatti gargaaran harki ni qallata. Waraana keenya irratti dhiibbaan ni dhufa jechuudha harki ni qallata. Addunyaa yoo kana mirkaneessite jechuudha yoo milkaa'e. Tura keessa yoo nuti laafina kanaan itti fufne immoo milkaa'uu danda'a. Haalli kun dhiibbaa irra godhu jirraa beekama waraana irratti. Akka nama waraana jaalatu asirraa ammoo wal arrabsinee hayyootaa fi kana arrabsinaa kun hafuu qabaa dhaabbachuu qaba. Waraana bu'aa takka hin buusu. Waraana bu'aa kan buusu sagalee uummata Oromoo hadiinni shiraan ukkaamsuu deemu yookaan akka balleessii adda addaa irratti oofuu deemu
yoo dura dhaabbate tokkummaadhaan Oromoon dura dhaabbatee waan san ajandaa san hombolchuu danda'e qofa waraana cinaa dhaabbachuusaa kan mirkanaa'u ta'a jechuudha. Yookaan ammoo asumarraa feesbuukarraa koomantiidhaan nama keenya afaan Oromoo dubbatu jala deemnee arrabsoo godhaa ooluun qabsoo miti waan kana jijjiiruu qabnaa ta'ettuun dubbachuu fedhee yoo barbaachisaa ta'e ajandaa adda addaa guyyaa guyyaan dhufnee dubbachuu yaalla. Arraaf yaalii jechuun barreeffamaan waan takka dubbachuun xiqqoo namatti ulfaatumaafiin dhufee hangana dubbadhee yoo ajandaalee adda addaa baay'ee jira wanni dubbannullee baay'umaa jira garuu waan nu dhorkaa jira mee arraaf hanganuma sheer godhaati namni hin jirulleedha namni kaanillee nugguma harkiyaas ilaalu nageenya tura mee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.